Resources reaching African lives jedhama ergi dhaabbate waggaa gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroo jedhu ofiidhuma isaaniitiyyuu sila kennaa qabu garuu yoo waa itti dabal yoo jajjabeessan kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame. Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu? Ulaagaan keenya tokko abbaa faadha kan hin qabne yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatiin isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kanarra dhiibboon akka ta'u dhiibbooti irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjennurraa yookaan argine akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee achi horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko wantuma akkasii irratti fuuleffanne darbee kutaa 6ffaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa seetti baay'ee jabduu kan taate ammuma kutaa 6ffaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffame. Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan? Amma ammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii 180 dabalatee ijoollee 600 gara maatii 3,000 gararraa qaqqabneerra. Ijoolleen kun baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru? Dooktorii kan ta'an jiru, injineeroti baay'eetu jiru, neersonni jiru. IT kan hojjetan jiru, accountantii kan ta'an jiru. Darbiteeyyuu immoo flight attendant kan taates jirti tokko. Fakkeenyaaf ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii scholarship karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa tokko immoo Ameerikaa keessa yookaan jirti. Fiildii biomedical engineering fi aerospace engineering dhaan. Obboleeyyiin isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitiillee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru. Maatiidhuma ilaala warra dhiiraa sin ilaala mana keessa kan jiranii maatiidhaa wajjiniin hojjenna wanta ta'eef jechuudha. Egaa ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamittidha? Qarshii sillaannaa fi qarshicharra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamilee ishee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii kan fiduu fi ijoolleen kun kutaa 6 amma kutaa 12ffaatti nu bira jiru wanta ta'eef waggaa 3 amma waggaa 7 gidduutti nu bira jiraatu. Horii isaaniis immoo keewwatanii goonaa sababa isaa yeroo 12 fixanii jedhanii yeroo yuunivarsiitii dhaqan akka waanlee harkatti qabatanii fi ergi yuunivarsiitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla. Egaa maatii biratti gargaartu malee gara giddu gala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha. Maatii biratti gargaarraa haa ta'uyyuu malee torbanitti al tokko argina. Meentoriitu jira. Gorsituu isaaniitu jira. Full time kan hojiin hojjettu jechuudha. Mana barumsaa hin naqu warri meentoriin isaanii barsiisota isaanii wajjin haasa'u jechuudha. Akkuma parent teacher conference akka biyya keenya jennu darbees immoo ijoollettis qofaatti hin argu mana isaaniis hin naqu mana maatiis hin naqu jechuudha. Yeroo horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaagaraas hin kennuu fi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhaga'an godhu gara fuulduraatti maal keessa yoon seeninaa wayya jedhanii akka namoota irraa baranitti. Kanneen dhaabbati kun gargaaree baratanii hojii qabatan keessaa 2 haasofsiiseen jira. Shamarree Qabbanneen Daalaw ogeettii waa'ee teknoolojii odeeffannoo yookaan information teknoolojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti. Akkas jetti. Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaatii shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha, tiitoriyaalii barnootaadha, qarshiidha,
wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureenii jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti. Kutaa meeqa gaafa jirtudha gargaarsa kana argachuu ka jalqabde? Barattuu kutaa 7 ta'eenii amma sadarkaa yuunivarsiitiitti wajjin turre har'allee wajjin hojjechaa jirra jechuudha dhaabbata kanaa wajjin. Gama kootiinii nama gargaaruun keessumatti illee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsaa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuu nan barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gama kootiinii anillee isaanirraa kanaan baradhee shamarran cimsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin hojjechuu akka danda'an iddoo kamiin ga'uu akka danda'an waan nu hubadheef warra na booddee jiraniifis kanuma ni himaa jechuudha. Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maal? Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuuni duubatti deebinuuf miti jechuudha. Rakkoolee hedduun duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u garuu nun immoo namni amantii qabaa, waaqa qabaa, waaqayyo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaaduun rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaa fi haalli hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaate yoo dhiise iyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faana jira baay'ee galatoomaa. Kana caalaa waaqayyoo isin haa bal'isuun jechuu barbaada. Ani maqaan koo Sister Obsinee Abarraan jedhama. Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liiderii neersotaadha. Meetireem jennaan asitti. Ani yeroon kutaa 14 irraatti intiraansii qoramee qabxii pireparaatoorii nan qaba ture. Yommuu sana haala dorgommee gara TTC waan akkasii dorgomuudhaaf yaalaan ture. Dafnee waan tokko TTC horii barannee maatii keenyaaf qaqqabu waan akkasiin ariifataa ture. Dhaabbanni riil jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoortii gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennanii fi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoortii na godhu ba'aan haala koorraa bu'eera waan ta'eef karaa tokkoon carraan argadhe kanaanii pireparaatoorii itti fufee barachuu hin danda'e. TTC'n dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinarii medicine nagee ture. Sana booda achumatti Gondar University dhaqeen sana booda iskoolaarshiippii wayii qormaata wayii qorameen achas darbee qormaatii sana darbee immoo hamlii fistullaatti NMS sappoortii na godheessitiin miidifiriin baradhe miidhaayisiidhaam. Gargaarsi jara kanaa ituun arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaataa jireenya kee irratti waan sii godhe qabaa? Kaayyoo kootti ce'uudhaan fi riqicha naate yeroo sanatti. Dubartoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru waan xiqqoo fakkaachuu danda'a. Ceesisuun yoo hojii tokko ceesisuun gara kaayyootti dubartooti yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaaf riiliin na bira dhaabateera. Amma isaanii kana si gargaaran ati immoo shamarran warra boodaan jiran nan gargaara jettee abdatta? Kaayyoo guddaan qaba. Viiziniin babarreessee taa'uu isheettis nanaasaa kanatu asiin akkas gooneetu akkas seenan jedhaan isheedhaan fi gara alaa gara namoota warra kaan ilaaluu bayyuu walii keenyaan waan kana caalu gochuu akka dandeenyutti iyyuu nan yaada. Yaalii tokkos godheera. Waanuma dubbatamu haasa'an bira hin geenye malee yeroo baay'ee wantooti qaqqaxaleen barataniitu waan xiqqoo ishee namuma harka qabu dhabaniiti karaa irratti dhaban yookiin hafuu wanta hin taane keessa seenu. Kanaafuu walii keenya addumaan immoo dubartoota Itoophiyaa keessa jiran waan xiqqoodhaan sappoortii yoo godhamanii nama ta'uu danda'u. Keessummoota koo hundumaa galateeffachaa kanneen har'aaf jedhe kanumaan xumure torbee walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaate.